waan magartuun sitti himte ila dhage jaartii hojii kan godhee asitti waamee mee amma yoo feete mee amma kan waama jettee carqii darbii deemsii nati Abdii namni ati dubbii kabajaan Abdii la ana biratti ana daya jara taakeeti ana kabajaan si waan natti asutaalaa isin lameen amma tuffiti yalaana ati illee tuffataate isin illee tuffati dhiifama ansi tuffiteeti maal jechuun walitti waa daddarbachuun kan qulfii isaa wanni na fiiduuf hin jiru usgataa nurraa afaan kee walitti amma qaakiyya kan jidduu tanan na badaatu qulfii tan taajaarraan qabu tan anjaakin keeti qulfiin fudhataa yoo barbaade nurraa callisii maqaa kiyya kana badaa jiruufi malee an qulfii kee barbaadeetii miti akkana jaalatullee hin barbaadu saniifi malee an qulfii kee barbaadeetii miti dhugaan si haa galtu ati yoon nama dhugaa si hin hundeessitaa duraan osoo kijibaa taate gaafa kijibaa sanuu na dhageettaa yeroo dhibba dubbattee kaatee Abdii dhagee an qulfii tana siraa kaatee waan meenun dubbadhaan dhiisi kaatee dubbii afaanii nu doogini wanti takka bichaati Abdii dhageeffadhu qulfii tana laaken qulfii tana laaken nandi deemi qulfii tana mana san keessa wanni jiru waan nasi jaalachiisu hin jenne wanni kun waan na hidhaa ta'eef qulfii sii kennuu dide gattees hin taa'u iyyuu maal fida inni maaliif na fiigaa oola qoon mee gattaa maal fiigaa dhaabattee waan isii dhaabattee dubbattu takka mana hidhaa waan ta'eef an qulfii tana itti kennuu dide malee Sara ta'umsaatti deebi'ee amma ishiin halkan guutuu akkana rakkisaa buleette borummoo yoo feete na wajjin rafee irraa ulfaa'ee akkas ta'ee asiin ba'ee achiin ba'ee jetti immoo kanas eeggadhaa sinii dhufa waan haaraa sinii fidanii dhufu warri kun ba'e waan addaan cituu miti dubbiin waliigaltee beerri sadan kun abdii kana qileetti oofuu amma wajjin bulle jette halkan maal inni nuti kunuugaa maalum hojii halkan mee deema mana san silaa mana kireeffate yookiin immoo nama fudhatee kunuu hiriyaansaa hiriyaa jabaa hiriyaa nagaa qaba sa'idoo kana fudhatee maan dhaqiin fedhii magartuu yoo qabaatte immoo abdii deemiitti galinuu sii taanaan barmaaltu nu naqinu akka hin miidhamneef namni eessaa bilbilee asiif achii bilbilee sin gargaarra sin cinaa dhaabbanna jedhe malee magartuun daangaa darbitee waa anan tuqxe moosii jecha malee warra hordoftoota illee yoo taate eessatti beekti eessatti ishii beeku kuni guutuun siif sila kabajaa keetiif akkati bakka nagaa dhaabbattu akkati bakka keerii deemtuufi caammoo itti deebi'eera siiriinsa dhugumaan dhibbatti maaliif jettee naan jedhaa zimmettanii ho'i jettanii waamuma tokko osoo nubatiin komantii barreessuun dura jechuudha. Huccuu abdii maa uffatte as baate billaa aleekum waa jaarsa ishiitimoo waa maal ishiitimoo waa huccuu dhabdemoo maalinni maal jechuu kunume huccuu abdii uffatte as nuuf baate har'amu borummoo surree uffattee baate iftaan immoo paantii isaa keessaa uffattee baate. Assalamu alaikum ashamaa akka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan koshoo jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu siniin jecha yaa magartuu yoo intala namaa taate yoo dhugaan abdiidha yaaddee dhuguma abdiif quuqama qabaatte waama tokkoyyuu as baatellee viidiyoo si waraabiin siirii awwaaltan sanas hin agarsiisiin namichi yoo fedhe seenee ittiin haadu yoo fedhe immoo waan fedhe haa ta'u qurfuma isaatti kenne achi zor jedhii jedheeni karadheen akka namaa kana kaameraan ala jechuudha isheen kun zoortee achuma bakka zoortee achuma mucattiin maa qulfii isaatti kennite yoo dhugaadhaan yaaddeef yoo dhugaa yaaddeef furtuma isaatti darbiiti nama fundura namuu akkasii amanu kun viidiyoo kee dhaabbadhu kaameraa kee dhaabbadhuutiin nullee akkasii amannee ofii deemee qileetti seenee akka jennee amannee si qofa amannuuf jechaadha si akka amannuuf kabira nama biraa miti akkasii amannuuf jaartii hajjii jedhaan oliin wajjuma godhaa baatan ega gaarummaa qabaatte maan didiin kun naan ta'uette ishiin sitti fayyadamte sin immaa yaanni keessan abdii waxmadii keessa galchuu ture maaliifuu ishiin siin fayyadamte mucaa qilee seensisuuf hiriyoottan lamaan wal nyaachisuuf ture mujriimoota sillachuu tokko mush wallaa wanta addaan isin baasu takkittiin hin jiru maaliifiyyuu ega ishiin nama gadhee taate gaafuma sana riikoordi godhachaa akkuma ta'e taate sagalee ishiillee waraabbataa gaafa ishiin si gorsitu as baatte maan dubbatiin ani hin fedhu waan akkasiifitti dhiyaadhe abdii jettee maan gorfatiin abdii immoo ni jaalatta dhibbatu siin jedhama kana rakkoon kee namni nama hin feene halaas ani san fedhu jaalala isaatuun qabu inni amma yoo mana sana seenee anaannatti maraata jette situutti maraatee jala haafaa jira namicha hambaa jala dhiisii deemirra halaas diidhuma keenya kanatu onnee dhabe خلاص أما اللي ما سرتي وانتين جتشو بربادة
asirra baatanii afaan nutti hin baniina sa'aadaa taate magartuu yoo dhugaa nagaa akka namaa yaaddanii mana sanatti sheeka fidaatii mana isaa nazzafaatii xaragaafiitii sirreessaafiitii bakka gadhiisaafi dhugaa yoo yaadde maali sa'aadaan illaati alkaniin anu si bira jira maaliin nyaataani abdiin bineensa isaantu mucaa nyaataa bahe birrii meeqaa tabarraa nyaatanii isaantu nyaataa bahe abdii an abdii kana yedheellee ammallee quuqamaan jiru osoo magartuun boru miidhamte osoo saadaan boru miidhamte illee dhugaaf malee tamam kanaafiyyuu yoo quuqama dhugaanatuun tala namaa taate akkuma si jajanii amma harki si rukutamaa jiru kana itti seeni mana isaa qulfii banaa qurfaa nu agarsiisa sirii awwaalame jedhe baasaa sheekatti finishiin aarsitu kun mee ija kooti moo isin hubattaniitu garuma abdiitti maa aarri sunu anamma akkana rakkasee ilaala in shakka nama nu jechuudha maaliifuu gochaa isaan godhan kanatu akka isaan shakku na goosisa anarrallee borullee amanuun garuu isin amana warri amantan osoo ila warqii kana aftee as baatan magartuun amanu maaliifuu wallahi akkana beeksisa fuulli ishii kuno isoonni waayyuun dubbatiin bar kun beekunillee siiriidha jette maa dursitee jettati siirii waa maaliifuu wanti siirii as keessatti galmaa'anii jira mucatti qaamni ishii guutuun siiriidha waan hunda siiriidha waan fayyadamtuuf osoo hin dursiin maa dursitati maa namni tokko waan barreeffame dubbisuu wayyu waan hin barreeffamiin dubbisuu irra yaani maanni kun maal jechuudha mee hubadhaa mee anas hin ilaalchisame laala asirratti amma magartuun sumaaf keerii yaadaa jirti jette sa'aadaan illee muudiitti qabattee jechaadha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yoomii akka kiyya xiinxaltanii jiraattani mana kiyya dhufanii gaafa sabboontuun awwal marraa abdii gammachiisuuf jecha surprise gooteeni namni kan yaadiin yaaddee mucattiin kun sabiyyiin abdiidha yaaddee surprise goote inaaffaafi tonkoliin keessa isaanii guutee mana kana dhuftee mee akkatti ishiin abdii mataa kana keessa akkanattiin harka ciqilfattee dhooftu nagarree isin ijji keessan kan sa'aadaa maashaallah jechaa jirtanii jechaadha isaaf kabajaa qabdi sa'aadaa nama billaa aleekum ara waamuma tokko jarjarurra uummata keenya mee tasgabbaati ilaala gaqqabaa ilaala guyyaa meeqa dhuftee mana kanan nun salphifne guyyaa meeqa sitti dhuftee asiida sitti naqayettee waa baxaxattee haayilaandiin baattee dhufne maa dagattu si waa takka hin dagatiina yaadadha ammallee yaadadha gaafa duraallee isiniin jechaa ture gaafa duraa namoonni hedduun hinda'u ana hamtuu na baasaa turtan wallaahi waan kun ati sareedha situ abdiitti garagaraa jira situ abdii nyaachisaa jira situ abdii galaafataa jira magartuu maasitti waamtee naan jechaa turtan maaliifuu ana kan na arrabsitaniif hangabbaye akka namaa kana waan godhe bicha waanuma godhe hundaaf fi viidiyoon eegaana sin baaneef warri kaan immoo yoo udaanuuf yoo dirsa faana ciisu malee maal tafereeme wanti magaalaa kana keessa isin hin bayin hin jiru miti reekunoon argaa jirtanii wajjuma argaa irraa kaalgaas yoo taate immoo argitan hajjii fi caaltuu irratti haadha siirii jaartii hajjii sanarratti argitan mee aniin kun illee akka isaanii ta'ee waan arge viidiyoon as baasuu mitiiti yoon callise arrabsamuu qabaayyuu ani gaafa dura akkana na arrabsaa turan ijoolleen hedduun jechuudha maaliifuu yeroo baay'ee namni keenya yoo namni dhugaa namatti hime yoo namni karaa qajeelaa isinitti hime yoo inaaffaaf akka namni waan sin balleessuu deemutti yaaddanii jechaadha asirratti maal jechuu barbaadeeni abdiidhaaf sa'aadaan keerii yaaddeen dhufne namni innis hodhobaan kiyyachi taa'ee sa'aadaani kabajaa keetiif callisaa jiran tala kanan ajjeesi harka kee mootummaatti kenni maalati maal sodaatta maaltu sitti hafame maaltu sitti hafa kana caala waan isaan sin godhin hin jiru duniyaa keetti namni maqaa keetti namni si dhiisaa oo hin jiranii ammaallee immoo tooftaa haaraan si deebi'anii gadhaabbadhu enne yoo sitti himnooti bokoktee nutti dallantee achumaan nurraa baddaanii maaltu nagalchi ammallee baranii waan kana gurra sin buusuuf hinillee hordoftoofni kabajamtoonni keenya ijoolleen hedduun abdiin jaalattu ni kabajju fagoo teessanii maalummaa isaa soon beekiin kabajaa guddaa qabdu isiniin kun akka dhageessanii malee abdiin faayidaa takka hin qabu akka gorsa keenyaaf akka sin barreessitaniif akka jechoota sin waa meeqa jettanii keessan ijoolleen meeqaa itti barreessitanii sinillee natti sagalee ergitanii cinqamtanii jettaniif abdiin naannuma sana hin ga'u maal achii qabaa jedha baran bakka amma immoo kun akkuma argitanidha mee viidiyoo abdii kana amma magartuun gadhiifte kana irra deebi'aa ilaala ijuma kiyya kana moo sirrii dubbadhe maan adda goggore mee waan isaan aarsaa jirani bukuura jettee aarsite maal ta'uun mana seenu hixaana jettee kana qabattee mana keessa deemsisuuf fide ta'u nu aarsite maa gara abdii bichaatti aaramee achi fuulduraa fuutee gara cinaasaa keessa gara isaatti aaraa jiran nu ani shakka warri kun
waan isaan hin godhin hin jiru. Mucaan kun immoo lubbuu isaatiin rabbi isa baasee ramadaana baatii ramadaana akkanattiin qaajja'aa batattisaa bahee olii gadi hagammaatu siirii isaaniitiin sabboontu faan akka walitti hin dhufiin godhanii mucattii sana boochisanii kan ishiin yaaddee waa guddaa gooteefitti boochisanii asitti dhufanii lamaan mataa keessa qaxaqqaxanii meeshaa kiyyana jala caccabsanii deeman amma saada ani kabajaa keetiif jedhaan ilaala an kana irra godha ilmi namaa kun dhaabbata qabaachuu qaba waan tokko godhuudhaaf kutannoo qabaachuu qabdu bakka itti murteessitanii yoo du'e jettanii maali karakkana yoo mucaan poolisatti fideedhaan mucaa wanta ta'e laamshessee harka qaba poolisa deemetti fidu qeekiyyarraa haa baatu waaniitiidhamoo waa obboleettiidhamoo maal saati magartuun mee maal saati abdiidha bakka raatummaan isaa raata'uunsaatti deebi'ee amma ishiin halkan guutuu akkana rakkisaa buleette bormoo yoo feete na wajjin rafee irraa ulfaa'ee akkas ta'ee asiin bahee achiin bahee jetti immoo kanas eeggadhaa sinii dhufa waan haara sinii fidanii dhufu warri kun bee waan addaan cituu miti dubbiin amma naanna'anii yoo mucaa kan ammallee qilee abdii kana jecha xalaata meeqa bitadhee jira ani kanaafu nama kabajaa ofiin eegganne rabbi kabajaa isarraa fuudhee ani waan godhuuf takkallee hin jiru garuu immoo hordoftoonni akkuma isiniin jedhume waanuma nagaa kan irratti xiinxalaati barreessaaf yoo isin dhagaye ijoollee WhatsApp isaas qabdan imoos TikTokinis maaliinis argachuu dandeessan bilbila isaas qabdan itti bilbila gorsa isaa fi caaltuun mataan nyaata isimmaa wal nyaattu jedhee namni aganutti jedhee nutti hafuura nu baasutti kana si haadha kiyyaddu jetti kana obboleessa kiyyaddu maali qiyaamaa dhiisa rabba firra sodaadha rabbus hin jiraachise nagaa sinii kenne hojjetadhaa jiraadha siiriidha kun dhirsaafniiti addaan baasa kun niitii fi dhirsa addaan baasa uzbillaa sheexaan irrajiim kayyaman kana keessa jiru du'auma godha bas biyaansi sagalee ta'aaf jedhee yaadeeni kunoo argaa jirtanii gaaddiseenis akkana hirqitee boochii haadha kiyyaddu jetti kaan jaarti kiyyabbade jedha kaan jaarsa kiyyabbade maaloo qiyaamaa maal tasibbu'aa jiru allahu alam ani waan hin beeku takka hin jiru asiinis bahee achiinis egaa waan abdii kanaa hedduu nama sodaachisaa ammallee qilee biraatti isa seesisaa jiru gaafa moonni waa takka ta'es haadha sabkee bar maaloo abdii gorsi abdiin miskiinummaa miti kun gowwummaa doofummaa ani ijoolleen arsii kun qaxaleedha mucaan kun waan inni ta'an hin beeku dhugaa ima jaanjee bakka ima jaanjee ijoollee siikoo mandoo jechuun maal jedhee isinitti maree arsenaal jechuun gadi fageenyaan isinuu ni beektani ijoolleen beektani ani kan akka abdii fi hajjii dayyuusota hin agarree kabajaa ka dubartii hin qabne kabajaa ka ofii hin qabne abdii miti hajjiin sunis kun akkanatti akirarraa ta'ee hafee caaltuun sunis achumaa raatofti keenya kunis hobloqaan kiyyaas kunoo deeme hobloq jecha ammatti makame borummoo yoo magartuun abdii irraa ulfaa'ee yookiin waan akkana godhee yookiin immoo dirqiinna gudeedee jettee immoo yemanii fiddee intumsiisiin yeman kana keessatti dhiira caalaa dhalaatu kabajaa guddoo qaba kanaafiyyuu yoo isin dhaga'ee ittimaa isiniin jechuuf dhufee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon yeroo darbe gadhiise irratti wallaahi maashaallaadha hundi keessanuu waan bareedana barreessitanii anillee baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja egaa nama hedduu keessaa namni nama jibbulleen dhabamu wallaahi koomantii meeqaatama barreeffame isinillee galtanii ilaaltanii argitaniillee dandeessu arguullee dandeessu ummatamma kana keessa namni na jibbu nama tokkittiitu as bahee jechuudha sunu maalidha ati bultii namaa keessa seentaa bultii namaa addaan diigdaa kan jedhunnaa barraa'ee koomantiini walumaa galatti kana jechuun maani diina fira hedduu keessa diina tokko hin dhabdanii diina kiyya malee an nama bultii namaa jidduu seenus miti osoo naa taate nama walitti ijaaruu nama walitti deebisuu namni akka goobazii ta'ee waan tokkorra ga'uu ni gorsa yeroo baay'ee keessatti dubartoonni harkan kenniina ilma dhiiraatiif harkan kenniina hojii keessan hojjetadha hojii keessan irratti jabaadha dhirsi kiyya hin qaba anillee hin qaba jettanii hin taa'ina dalagaas maallaqni xiqqoodha jettanii hin tuffatiina jedhee ani unkaan nama kiyya oromoo kiyya mitiiti nama fedheef ani keerii yaada wallaahi ani keessi kiyya waan akkasiin hin uumamne akka baay'ee dasneedha ani rabbiin haa galatu jedha asirratti maaliifu bakka ani ofii kiyyaallee waan tokko hin tuffadhu ani hojii maallaqa xiqqoodhaan hojjedhee galee
yoo dadhabee ciise dasneedha ciisaa olee kun jiruu abbaa kiyyaati kun jiruu dhirsa kiyyaati la aga fayyaa qabu niin xaarradha niin hojjetadha nama gadi siin jiraadhu fataa zanaa jedhee akka haabtaamitti jiraadha jechuudha. Haabtii jechuun immoo duniyaa jechuun maalidha naaf fayyaa kiyya ijoolleen kiyya fayyaa jiruun kiyya fayyaa bultiin kiyya fayyaa alhamdulillah rabbil alamin garuu immoo miqqanyaa takka hin dhabdanii ani immoo inshaallah biiznillah jiruu kiyyas waan kiyya guutuu rabbi kiyya waan kennadheef waan nani ta'u takkallee hin jiru. Dabalataan immoo isiniin kun egaa warreen na jaallattan warreen na kabajjan anillee akka obboleeyyanii akka maatiitti as bahee waan kiyya isinitti haasa'u kun du'aayii naaf godha ofii keessanillee du'aayii godhadhaa wallahi yeroo nama keessa jirru kun wallahi yeroo abaaramaa yeroo bada yeroo obboleeyyanii waliif ka'anidha. Du'aan waliif godha waliin arrabsina wal gadi na cuucina wallahi amma kanuma wal nyaanna bar asirraa ana argitanii boru na dhabuu dandeessu isinillee achi bakka jirtanii nagaan rabbi akkasiin galchu waan keerii dalagadhaa miskiina isinii gadi waan qabdanii mana namaallee dalagdan sadaqadha sadaqaan bareeda waan qabdanii bakka waan qabdanii nama tokko yoo gargaartan rabbi isinii guuta. Lemmoo ijoolleen hedduun ispoonsara siitaanaa Suudii koottuu Dubaay koottuu Beirut ni dhuftaa ijoollee hedduun na babarreessitan wallahi akka waan na fudhattanii akka waan na gargaartanii na cinaa dhaabbattanii fi maaliifuu ilmi namaa kun maallaqa miti jechaan jechoota gaariin yaada gaariin na gargaartanii na jajjabeessitanii baay'ee tokkotti gammadee ammallee na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Egaa har'aaf wanneen isiniif qabadhee dhufe kanuma isiniin kunis immoo koomantiidhaan jecha keessan yaada keessan si jajjabeessaa wanti kun akkasii waan koo jettan yaada dhugaa viidiyoo kiyya gadhuma sagantaa gadhumaatti dhaggeeffadhaati. Na barreessaa isiniin jechuu barbaada turtii gaarii galatoomaa jiraadhaa yoon balleesse immoo isinitti na of galchaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya.